Yuutuubii kiyya banaatii banaanaa bulchaa jedheen ture yoon dhageessanii jirtan. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota keenyaa fi jaallatamtoota keenya qaqqaalii ilmaan Oromoo karaa sooshaal miidiyaa kanaan wal beennu namoonni maatii yuutuubii fu'eelaaf tuubin ta'in yuutuubii koo asumaanuu sabiskiraayib naa godhaa. Sabiskiraayib naa godhaa, viidiyoo tokko laayik godhaa, komantii jalatti banaa sii bulchineerraa naa jedhaa. Maaliif seetan sa'aatiin na jalaa xiqqaatee jira. Sa'aatii isaa yookaan yeroon sa'aatii 4,000 wachaa horiin ilaalamuu qabanaan jedhe kaampaaniin tiiktookii asumaanuu ergaa tokkoon isinii qaba. Yeroo hundaa wantoota sammuu koo keessa deemanu keessaa ilmi namaa waan gochuu danda'u hundayyuu akka godhuu danda'uu fi nama jabaa akka ta'e ofii isaatii yoo ofitti hime ofii isaatiif yoo of beeke nama jabaa akka ta'uu fi waan yaade hundayyuu guyyaa eeggata malee obsaan akka bira ga'uu danda'u na hubachiisa. Jireenya koo keessatti bu'aa bayii hedduu dabarseen jira. Arrallee qormaata hedduu keessan jira. Garuu waa tokkotu natti mul'ata yeroo hunda ofii koottan haasa'a. Ofittan gadi qabee asaasaa yeroo hunda nama jabaa akkan ta'ee fi har'allee borillee nama jabaa akkan ta'uu danda'uuf bakka guddaa akkan ga'u natti mul'ata. Kun immoo kennaadha yookaan immoo dhugaas ta'uu danda'a, dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu ofittan himaan keessa koo waa hundatu jira. Waan keessa koo jiru sana ofittan hima namatti baasee dubbadheen beeku. Wannan kana jechuu barbaadeef atis yaa obboleettii koo, atis yaa obboleessa koo yerooodhaaf bakka rakkoo yoo jiraattis, bakka siin malleerra yoo har'a jiraattis nama jabaa ta'uu akka dandeessee fi nama jabaa akka taate ofii keetii ofitti himi. Wannan kana jechuu barbaadeef meeshaa abbaan rakabsiisee gabaa baasee ormii meeshaa sana gatii gaariidhaan irraan bitu gatii qaaliidhaan ati ofii keetii of jabeessii of mi'eessii nama jabaa akka taate yeroo daawitii fuula kee ilaaltu fuula kee dhiqattu ganama irriba akka kaatu nama jabaa akka taate keessoo keetti sammuu keetti himi jechuu kooti. Tokko kana inni lammaffaan akka gorsaatti nu fayyada jedhee ani yaadu ilmi namaa yeroo kamiinuu gargaarsa ilma namaa hin yaadin namaaf gaarii ta'e. Ilma namaa xiqqaas guddaadhaaf namaaf gaarii yaade garuu gaarummaa namarraa hin eegin. Yeroon gaarummaa namarraa eeganii argatan darbee jira. Yeroon sun dhumee jira. Tarii barri 2,000 lakkaa'uudhaan dura natti fakkaata. 19, 18, 17 yeroo jedhu sana ta'a laata? Meebiyaan hin beeku. Dhaloota keenya kanaan booda gaarummaan kee deebiseetuma yoo gaarii sii ta'e malee ilma namaatiif gaarii taatee namni sun gaarii naaf ta'a jettee. In eeggatiniin siin jedha. Maaliifan kana jedhe? Yeroon akkana jedhu ilmi namaa hundi badaadha. Namaaf gaarii taatee gaarummaa namarraan eeggatin jechuu koo miti. Yerootu badee jira. Yeroon badee jira. Yeroon akka dur nuti beeknuu miti. Yeroo akka abbootiin keenya akaakayyuun keenya dur dubbatanu sanaa miti. Dur akaakayyuun keenya abbootiin keenya sa'a aannanii jabbii wajjin namaa kennanii namni ilmatee aannan dhugee dhadhaasaa nyaatee damma gaagurarraa buusanii namaa kennanii nama nyaachisanii hafanii ol galchanii nama bulchaa turan. Namni sunis gaarummaa sanumaan deebisaa ture. Garuu amma akkasiiree natti hin fakkaatu. Akkasii miti. Yeroon sun darbee jira. Garuu gaarii namaa ta'e amma dandeesse waan dandeessuun nama gargaare. Qabeenya yoo qabaattes yaada gaarii yoo qabaattes kalimaa gaarii jecha gaariidhaan illee namaaf waan taatu yoo dhabde galatoomii ulfaadhu jedhi. Gaarummaan kee guyyaa eeggatee bakka rakkoo wayiitti sii deebi'ee jazaan kun sii deebi'a jechuu kooti. Inni lammaffaan ani immoo ijoo dubbii godhee qabadhee jiru. Namoonni baay'een jireenya kee keessatti si jaallatu, si deeggaru. Namoonni baay'een garuu jireenya kee keessatti sin jibbanus, sin deeggarus. Namoonni baay'een garuu jireenya kee keessatti si jibbus, si qeequs, si takaaluudhaaf ganamaaf galgala wanni jarrin goone tabbi jarrin baane bu'aa bayii jarrin baane halkaniif guyyaa irriba keessa kaanii waa'ee keetiif yaaddoodhaan irriba dhabu. Kanaafuu furmaanni maal ta'uudha? Ati nama jabaa ta'uudha. Ati nama jabaa taate bakka sanarraa booddeetti tun deebiin tarkaanfii 1, 2, 3 jettee tarkaanfattee bira darbite taanaan namoota si jibbanii si takaaluudhaaf ganamaaf galgala walitti mari'atan. Ganamaaf galgala waa'ee keetii dhiphatan. Ganamaaf galgala mukki jarrin falatne, dhagaan jarrin cabsine, maallaqa jarrin baafne, garee jarrin ijaarranne sanatu deebi'anii harka sitti kennatu. Filannoon jaraa sitti deebi'anii michoomuu, siin firoomuu fi karaa ati irra jirtu irratti si jala hiriiruu ta'a.
Garuu kanaaf immoo ciminni kee baay'ee murteessaadha. Yeroo namoonni si qeeqanu, yeroo namoonni si jibbanu, yeroo namoonni si takaalanii haamilee si buusanii si dadhabsiisanii booddeetti si deebisuu barbaadan nama jabaa ta'uu qabda. Hidhannoo kee jabeeffachuu qabda. Yeroo sana ati laaffattee booddatti deebita taanaan si dhumatee jira. Si dhumatee jira. Wanti jarri yaadan, shirri jarri sii xaxan milkaa'ee fi firri kees, diinni kees. Firri kee dhiphatee, firri kee yaadda'ee, diinni kee gammadee ililchee waliin bilbilee baga gammaddee bakka nuti yaanne ga'ee jira. Wanti nuti boolla nu qonne sana keessa buufnee jirra. Nama sana jedhanii si gammadanii gammachuun sirratti dhiichisan. Kanaafuu nama jabaa ta'iin dhaamsa kooti. Nama jabaa yoo taate fira kee miti, aalii kee, dhiiga kee miti, alagaatu si barbaada. Ormatu si barbaada. Nama afaan kee hin beenne, nama bifa kee hin beenne, nama maalummaa kee hin beennetu si barbaada. Sitti firooma, siin michooma, siin mari'ata, siin haasa'a. Maal si gargaaru jedhee harka sitti kennee sitti dhufa. Maal si gargaaru, maal larraafeeta, maal yoon si gargaari na gammachiifta jedhee harka sitti kennata. Garuu dadhabaa taatee kuftee namuma bakka ciiseen kaane, namuma bara baraan achirra gangalatu yoo taate alagaa dhiisii. Aalii kee, obboleessa haadha keetii, haadhoo kee kan garaa haadha keetiiti wajjin dhalattee baatetu si ciicata. Inni bara baraan achuma jira, hin jijjiiramu. Kansaa dhiisaa, kansaa sanuma, waa isaa dhiistanii waan biraa naasoftanu siin jedha. Garuu haati kee si jibbuu hin dandeessu. Haati kee gaafati rakkattus, gaafati milkooftus, gaafati gammaddus haati kee haadhuma ilmi koo nama gaariidha siin jetti. Utuu hammeenyi kee dhibbaa dhibbitti himamu, utuu argitu, utuu dhageessu haati kee nama gaarummaa kee yeroo hunda siin. Yeroon kana siin jedhu haadha kee qofatu, haadha kee qofatu, haadha siin jechuu kooti. Kanaan ala jarri kaan akka qilleensaa jijjiirama. Ilma namaa miti yeroo ammaa gaaggidduun kee haala qilleensaa laalee sitti jijjiirama. Haalli qilleensaa ati keessa jirtu yoo owwaa ta'e, yoo ho'i jiraate sitti dhiyaate si wajjin ta'a. Garuu haalli qilleensaa duumessaa'ee roobuuf ka'ee lafti galgalaa'ee lafti dhi'uudhaa yoo deeme gaargidduun kee si baqatee bakka ifti jiru bakka ho'i jiru deema. Kanaafuu ilma namaatiif jireenya kee irratti gaarii ta'i gaarummaa garuu ilma namaa sanarraa hin eeggatin. Gaarummaan kee guyyaa tokko sii deebi'a. Namoota ati beektuun, namoota ati firoomtuun, namoota ati michoomtuun osoo hin taane namoota ati hin beekneen akka tasaa bakka hin taane haala rakkoo keessa si'ii jiru, si'ii malli dhibee, falli sirkaa dhibee, karaan sirkaa cite, samaayin ol si fudhachuuf, dachiin gadi si fudhachuuf malli sirkaa dhibee yaa Rabbi maaluman ta'a jedhee Rabbiin nama biraa sii buusee rakkoo sana keessaa si baasa. Kanaafuu yeroo kamiinuu gaarii haa taanu. Gaarummaan ofumaa fi waan jedhuudha. Ergaa kanarraa xiqqoo taatu akka waa hubattan, akka waa burattan dhaamsa guddaan qaba. Kanaafuu walaa jaallannu, walaa mararfannu, walii keenyaa wal bira haa dhaabbannu. Gaarummaa yoo naa toltan, anaaf gaarii yoo taatan, ani isiniif gaarii miti jechuu koo miti. Amman danda'een ilma namaatiif xiqqaafis guddaafis gaariidha. Garuu anamman beekutti ilma namaatiif gaariidha. Garuu gaarummaan koo sun nama biraa biratti hammeenya ta'ee mul'achuu danda'a waan hin ta'eef, anis ilma namaati waan ta'eef dogongoruun hin mala jedheetii yaada. Kanaaf yoon dogongores dhiifama naa godha. Ofii keenya walii keenya gaarii haa taanu. YouTube yoo qabaannes YouTube keenya subscribe walii haa goonu, laayikii, komantii walii haa barreessinu. Ati yoo nan guddisin, ayyoos hin guddisin, eenyutu nu guddisa? Walii keenya walaa guddisnu. Namni yoo guddate, yoo eessayyuu ga'e nu fayyada malee nu miidhu jechuu barbaadeetanii galatoomaa ulfaadha. Namoonni akka tasaa YouTube keenyaaf maatiin ta'in YouTube foyelaaf jettu kan subscribe naa godha. YouTube koo subscribe 1000 guutee jira. Namoonni akka naa laalanuuf sa'aatii watch hour 4000 na gaafatee jira. Sa'aatiin immoo na jalaan guunne, sa'aatiin akka naa guutuuf namoonni ergaa koo kana dhageessan hundi keessanuu laayikii naa godha, komantii naa godha. Hiriyoota keessan biraan illee naa ga'an dhaamsa kooti. An King Laavin jedhama. Namoonni karaa TikTokiitiin na beektanu TikTokii
TikTokii tamsaasa kallattii Oromoo chaalenjii irra namoonni na beektan hundi keessanuu akkasin naa laaltanuuf akkasin laayikii naa gootanii komantii naa barreessitan abdiin qaba. Namoonni YouTubeii qabdanullee YouTubeii keessan as jalatti barreessaa Kingo YouTubein koo kanadha jedha anillee YouTubeii keessan amman danda'e hunda keessaniifuu subscribe isinii godha. Yoo yeroo natti gabaabbate yeroo dhabee biizii ta'e nala hunda keessaniifuu subscribe isinii godha dhaamsa kooti. Galatooma Oromoo koo hedduun isin jaalladhaa. Bye.